Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Affeeramtanii jirtu. Qabsaa'onni keenya kan du'aan godaantanii akkamitti nurraa fagaattan garaa jabaattanii maatii fi ilmaan keessan hunda facaastanii maal eenyutti nu dhiiftan eenyuuf nu laattanii garuu isin hin jaallanne guyyaa keessantu ga'e jannataan isinaa gammachiisu kaaliqni ol ta'e. Seenaa keessa yoo dhageenyu qalbiin namaa cabaa asaa wallaalamee arrabni namaa daba waan jennu wallaallee silaa maal jennaa miti ni akka du'a keessanii nutti maa icciti ilaamee jarana utuu du'aan dubbata ta'e raajii dhaga'ama iccitiin du'a jaraa tokko tokkoon himama silaa dubbataan jirtanu karri keessan cufame akka oduu dhageenyetti kaan ulee reebame akki du'a keessanii lafee namaa cabsa ilma namaa dhiisii muka jiidhaa gogsa akkan taanetti dhiigni keessan kan dhangala'e dhiiguma keessantu dubbata gaafa guyyaan bari'e haqni keessan hin badinii dhugaan haa mul'atu yoo agam turellee dhugaan hin dhokatu. Saba keessaniif jecha maatii keessan diigdanii bakka meeqatti argaatan baala mukaa taatanii dacheen biyya keenyaa dhiiga keessanii magarte amma mul'achuu eegalee garuu seenaan dhokate keessattuu Oromiyaa irraa dhiiga keessantu baqa yoo jabeessine ejjanne lafeen keessan nuquuqa. Isa ilma qabu ilma isaatti obsina warra ilmaan hin qabneef jannata hawwina. Nama meeqatu jira kan diinaa wareegama isaa miti seenaat awwaalame. Seenaan keessan xiqqoo qacacuu eegaleera garuu duumessi jira roobuuf gungumeera abdiitu jira alaalaa mul'ata seenaa karaa maqe abbaatu deebifata. Kanaafuu jabaadhaa dagalee waliif taa'aa waan harka keessanii qabdanus gurra keenyaan ga'aa galatooma.